ummata muhaajiraatii fi warra biyyaa warra makkaatii fi warra madiinaa isaan qabeete obboleeyyan godhe obbolummaan akkasii takkaa amantaa islaamaa keessatti dabartee hin beektu. Lubbuu ofii bira dabaree obboleessa isaatiif jiraachuu hadiisa ajaa'ibaa tokko keessatti innaawa Anas ibn Maalik nu odeessa radiyallahu anhu wala hadiisa fi sahihayn Abdurrahman ibn Awfi fi Sa'd ibn Rabi radiyallahu anhuma tokko warra makkaati tokko warra madiinaati muhaajiraa fi warra biyyaati jechuudha. Jaartii lamaan qabaa jaartii takka siifin hiika yeroo isin iddaa fi muddaa isii fixattee ni fuutan. Horiin an qabus cina cinaa haa godhannu jeen ahibbatii fillah fakkeenya horiin san miliyoona haa jennuun kum 500 fudhadhu kum 500 anaatu fudhata amman tanamee obboleessa islaamaatiin ka akkana jiru ni jira yoo jettanii gaafii tana gaafattan eenyuutu of qabinsa akka Abdirrahmaan ibn Awfi radiyallahu anhu eenyuutu if qaba bololaa nama hin taane jechuudha. Jaartii lamaan qaba takkateeti horii miliyoon takkaan qaba cinaan keetii jennaanini maatii teetii fi horii keessa rabbiin gaarii turtuu si haa kaayu mee manum bakkuma dalagaa nagarsiisii je'een ahibbatii fillah akkana ta'uu qabdi jechuudha. Maaliif jaalala rabbi irratti taate malee horii fi miti. As khajiru obboleessa kiyya gama mirgaatiin khajiru ustaadan al-Faadil Abdul Aziz Ahmad Umar matta'ahu Allah bisiyati wal afiya dhalataa dirree dhawaati Minnesota irraa dhufe khaniin jaalachuu qabuuf rabbii jecha ta'uu qabdi waan inni daayispooraa ta'ee fi miti abadan. As duuba khajiru obboleessa kiyya Hamza Abdul Hamid Ibrahim hafidhahu Allah wara'ah gama kanaan khajiru ustaada keenya kabajamaa ustaad Adam Hussein asin khajiru ammoo doktara keenya abbaa keenya barsiisaa keenya jaalallee keenya kadhuga ma'anaa gootummaa kan nu barsiise adaba kan nu barsiise naamusa kan nu barsiise akkamitti da'awaa goonaa naamusan haasawa keessan guutuu ediitu godha bareecha haasawa naman arraba kan taane kan ujo wanni tun cufa ka ta'uu qabduuf Allah qofaaf ta'uu qabdi malee waan biraatiif ta'uu hin qabdu gosaaf ta'uu hin qabdu magaalaa tokko waan taaneef ta'uu hin qabdu waan wal beenuuf ta'uu hin qabdu rabbiif taanaan ahibbatii fillah fiddiini waddunyaa wal aakhira milkii saabtichi kun maal jeeni magaaluma nagarsiisi jeeni aannan boor gabbee dalagatee eegasi intala ansaaraa takka fuudhe rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeroo agaruuni aboo nama naqaabuu bareedina takkaatu sirraa mul'ata maali jennaan nin fuudhee jeen ni fuutee jennaan intalaaf mahrii kannitee kanneetiin jira uqiyaa shaniin kanneefi akkas taatu awlim waloo bishaatin ra'eetti takka taatullee gurri ijeeni ahibbatii fillah waan hin jechuu fadhe gartee jaalaltii isaanii tarabbii qofa haasawaan isin irratti hin dheeradhu obboleeyyan kiyyaafin dabarsaa warra rabbii jecha wal jaalatu rabbiin nu haa taasisu ani isin warra as jirtan cufaatu dhugatti rabbii jechaan isin jaaladha.